الرامة خرمك ولد يعني يوجو سنجافته يرو سنبود زلالة تنسجب مالف جنان بودن إجرا أرجع بهاني نانو سومالي نان أوروميا هنورته ولتك أبسي كان أرجمود muummichi ministeeraatis gartee dhufee daawwatee muummichi ministeeraallee mul'isa sana gool bee dua hafuura haru ture akkuma kan santeen se'aniinis waan sammee odeeffannoo qabdamoo quba qabdamoo maal dhaabbattee akkasii jechuu dandeesse. Jalqaba miidiyaa baase birraa inspire ta'ee kitaaba kuma dubbisuu yoonii maanyaa ta'ee taa'ee dhuufuu guddisuu jedhin barreesse. Gaafa sana yooniin Nabi Muhammad tuqe sallallahu alaihi wasallam. Miidiyaa kana jijjiiruu dhuftemoo mee akkamii gara miidiyaa dhufte? Anamma asuma dhaabbateetiin joogaa ummati jettee sirraanfadhe asuma dhaabbateetiin hanga inni fi'atee dhufuu eegu jira kanatti taa'ee. Sheekaroo beenii jallamtee na fakkaata. Mee waan sheekaroo beetiin jette sun waan haqaati? Asliin gisee aaree miidiyaa irratti abbuun fadhe biyya beektaa ture. Bakka jaalallee san geesse bakka gartee. Ibsaa miidiyaa kanarratti dhalaan bakka gama gamaa ibsaa jette. Osuma akkana jettu roozaan si jaalatte. Indiftee jaalattamoo. Akka kaa'irootti callaatu aktara Hamzaan Boonaa oolus badhootu laapparaa. Birraan gorsaa ta'uu zammeen kaqoosaati. Baarkoo jijjiirressaa sabskiraayib godhaati. Hawwintu daawwattoota keenya akkamitti ni gaafa yaada kun barkoo miidiyaadha barkoo miidiyaa keessanii miidiyaa keessan kana like share subscribe godhaa isin jenna. Akkuma beekamu barkoo miidiyaan dhimmoota siyaasaa dinagdee hawaasummaa irratti dhimmoota garaagaraa irratti namoota adda addaa keessummaa qabatee isin dhiyaataa yeroo garaagaraatti. Arras akkuma beekamu keessummaa qabanne isin dhiyaanne keessummaan tun eenyu waan jiru wal bartaniini. Keessummaa tanaa miidiyaa hawaasaa irratti namoota hedduutu hordofaa namoota hedduutu gartee waan inni hojjetus laala viidiyoo isaatis laala nutis akkasumatti iyyaafanne maatii barkoo miidiyaatii wajjin wal baruu qabanii namni kun nama ayaati jennee isin finne keessummaa teenya wajjin turtii gaarii isin jenna. Gabanumaan keessummaa teenya afeeraa teenya kabajjee maatii barkoo miidiyaatii dhiyaattee nu wajjin gattee gaafii fi deebisaa godhuudhaaf hayyamamaa taatee dhufuu keetiif bakka nagaan dhuftee hedduu galatoomii isin jaa asumaan maatii barkoo miidiyaa wajjin wal nu bare. Isinis nama kabajaa gootanii barkoo miidiyaa irratti na afeeruu keessaniif guddaa galatoomaadha. Ani kan miidiyaa irratti ittiin beekamu maqaan kiyya mi'aa jiruuti. Maqaan kiyya ammoo haadhaaf abbaan kiyya na baasan Mu'aaz Abraahim Mahammadi maqaan dhugaa. Iddoon dhaloota kiyyaa godina Harargee Bahaa Aanaa Malkaa Balloo magaalaa Bareedattiin dhaladhe. Maatiin kiyya waayyuu ani ammoo Bareedattiin dhaladhe achumatti guddadhe. Amma Finfinnee jira. Gabaabsee hedduu gaariidha wal barnoota gaarii jecha godina Harargee Bahaa Aanaa Malkaa Ballootti dhalatte Aanaa Malkaa Balloo mee maaliin beekamti osoo gartee waa'ee keetiitti dabare dura Aanaa Malkaa Balloo maaliin beekamti? Aanaa Malkaa Balloo qabeenyaan beekamti qabeenya uumamaatiin beekamti. Qabeenya uumamaa hamullateerra hamullatiin akka hedduu ta'e namoonni qaamaan achi jiran ni beekani. San keessaa hamullatee urjii addunyaa kanaa ta'e Naasi'ool jira. Holqa Naasi'ool yeroo gabaabaa keessatti mul'atee akka Afrikatti sadarkaa tokkoffaa akka Afrikatti lammaffaa akka addunyaatti lammaffaa akka Afrikatti tokkoffaa miidhaginaan jechuudha. Harkatee mul'atee jira. Isa fakkeenya godhuun ni danda'ama. Malkaa Balloo maal qabdii gaafa jedhamu holqa Naasi'ool qofa fakkeenya yoo godhanii ni ga'a. Ammoo qabeenyi hin mul'atin qabeenyi kana baay'eetu jira. Kunis osoon irratti dalagamee hawaasaan mootummaadhaan. Aanaa itti boodarratti dhufna. Waa'ee boodarratti dhufna. Sandura waa'ee holqa Naasi'ool boodarratti dhufna. Sandura mee miidiyaa hawaasaa irratti wanti ati beekamtu maali mee? Miidiyaa hawaasaa irratti wanni nan beekamuun walaloodha. Walaloo gaggabaabduu bifa qoosaatiin dhaleessee nama bohaarsuudha.
walaloo walumaa galatti wanni beekamu walaloo. Ayyee Dugari. Mee egaa miidiyaa hawaasaa irratti walaloo barreessuun beekamte walaloo sagalee illee dubbista barreeffamaan illee barreessitee dagartee sagaleedhaan dubbista. Mee hiikaa walaloo maal jechuudha? Jalqaba osoo hin seenne duratti hiikaa walaloo maal jechuudha? Walaloo jechuun hannaadha. An amma akka fayyatti walaloo xiqqeenyumarraa jechuun waan guyyaa keessaa sii dhufu miti. Hanna rabbumaa sii hanna. Walaloo jechuun aartiidha. Aartii jechuun miira ifii bifa aartiitiin ibsachuu. Walaloo yaadaloo muuziqaa nashiidaa ta'us gama aartiitiin miira kee qofa osoo hin taane miira hawaasaatis ibsuu danda'u. Walaloon aartiidha. Aartii saniin waa hedduu ibsatta. Quuqaa mataa keetii, quuqaa uummataa waan sila aartiin ibsamuu qabu mara ibsatta. Hedduu gaariidha. Walaloon gartee jechoota kokkuulanii hima qindeessanii ciigoo godhanii maal ciigoos keessa godhanii ergaa ifii tokko karaa gabaabaan dabarfachuudha akka ajaa'ibaatti ibsite waan gaariidha. Mee walaloo tana akka warraatti qabdammoo ati eessa argatte? Wallahi warra keenya keessatti nama walaloo barreessu hin argine. Eessuma kiyya tokko jira. Firii sabaa jedhaniini. Walaloo gara miidiyaatti hin dhufneen malee anarra barreessuu danda'uun hin kijibne. Walaloo yeroo itti barbaadetti ammuma jettee ammas qindeessuu danda'a. Warra keessaa nama tokkicha isaan arge nama walaloo danda'u. Ani ammoo anis ifumarratti arge baqa kannuma. Akka warratti osoo hin taane akkuma kannaa rabbitti. Hedduu gaariidha. Wanni akkanaa kun uumamaan gartee warra keessa dhuftee jechuuf hin jee. Akka gantaattis waan qabdan na fakkaata. Fakkeenyaaf karaan keessan sana akkana fuula gaddeeboo kana waan aartii kanaa fi walaloo fi kanaanis hedduu walistoonni hedduu jira. Ati sanumaaf ta'u mala hawaasa gartee waan jiru akka namni hawaasa keessaa akka biyyaatti yoo deebine. Akka biyyaatti yoo deebine hawaasni naannoo sanii hawaasni malkaa bal'oo dargaggoon jechuun nama guddarraa kaasii dargaggoon bakkatti dargaggoo aartiiti. Walaloo hara miidiyaatti dhufuun atti cimu malee hara miidiyaatti dhufuun mijjechuu fi haada bu'u malee hannaa walaloo akka ajaa'iba qabanii namoonni mul'atan nama tokko muraasa yoo ta'e malee hin jiru. Ammoo akka hawaasa aanaa sanitti dargaggoon aartii irratti aaktiis waa hundi isaa bakka professionaala silaa irratti dalagamee deeggaramee gara aartii kanatti kakaafamee akka itti baratan akka meeshaan silaa aartii qindaa'ee fi honkoon tolfamee fi dargaggoo ajaa'ibaati. Layni sun laga aartiiti walumaa galatti. Aartistu Hadir Martuu akkaan dhageetti dhaloonni isaa waayyuu jaaja guddate Aadam Haaruun achi. Garuu an kaniin dhagee kana malee kaniin hin beeyne hedduudha aartistoonni. Waaqeetti hedduu gaariidha. Akkasii wanni akkasitti akka hawaasa keessa waan jiru namni tokko gartee waan hawaasa keessa hin jirre guyyaa keessa hin fidu. Waanuma hawaasa keessa jiru as baafta ta'a. Mee jalqaba irratti walaloo jalqaba barreessuudhaaf nama fakkeenya siitee jira moo nama fakkeenya siitee jira moo ifumaa guyyaa keessaa kaatee barreessite? Ani walaloo barreessuudhaaf namni fakkeenya naatee hin jiru. Akkaan itti jalqabee jira. Walaloo ifumarratti hin arge akkanumatti bakka walaloon barreessuu danda'aaf hin ta'u. Wanti kun kannaa waan ta'eef osumaan guddachaa deemu walaloo akkaan qindeessuu danda'u arge. Gaaf tokko dirree iidaa irratti bahee walaloo takka jee ture uummata duratti. San booda walaloon san eegaan achirraa bu'ee booda nama na waraabee caqasee walaloon san nabbareetti haidoo kannaa akkanaatiin qabaa niin dandahaa jee san booda kara miidiyaa fidee gara miidiyaa gaafan fidus nama fakkeenya godhee osoo hin taane akkuma qoosatti ni jiraame akkuma qoosatti fidee ittiin taphachuu eegalee osumaan ittiin taphadhu sadarkaa kanarra ga'ee jechuu barbaadeeti. Namni nan isa laalladhee walaloo achirraa wanta godhadhe hin jiru. Dubaridha. Mee walaloo barreessitu keessatti walaloo jalqaba viidiyoodhaan barreessitee maxxansitee ni beektaa?
walaloon jalqaba barreessanii yaadadha. Garuu raasii jechuun fakkii alaal akkiin ani tiktook irratti hin beekamu abaluu tahuumee bifa walalootti bifa nama kofalchiisutti. Amma fakkeenyaaf aadam tahuumee namoota dhiheessee jalqaba miidiyaarra baase birraa inspire ta'ee kitaaba kuma dubbisuu yoonii maanyaa tahee taa'ee dhuufuu guddisuu jedhin barreesse. Gaafasa yooniin Nabi Muhammad tuqe sallallahu alaihi wasallam. Walalooleen nama tahaa ture san abaluu tahuumee jechaa ture san fakkeenyaaf wanni san akkaataatti nama ibsu nama sanirra laaleetiin hojii nama saniitu hojii ja'a waan ta'eef akka aslii aarraa loluumee hundumaan sasseequu baay'isee tahuu caaltuu amaan fa'a. Asliin gizee aare miidiyaa irratti abbuun fadhe iddoo beektaa ture akka aslii aarraan loluumee hundumaan sasseequu baay'isee tahuu caaltuu amaanii. Silaahiin ibsishaa taheemee maal qaba silaa jaalallee dhibbaa oliin qaba amma immoo miskiinaa torba qofaan qaba jechuu ture yeroo sanitti ibsaa osoo maakiin fuudhin dura miidiyaa kanarratti dhalaan bakka gama gamaa ibsaa jette gaafan dura waan kana wanta jedhuun jee viidiyoon ammaas waan kanaan vaayiraal baate akka kaa'irootti callaatu aktara Hamzaan Boonaa oolus badhootu laapparaa birraan gorsaa ta'uuf zammeen kaqoosaati baarkoo jijjibeessaa sabskiraayib godhaati. Hedduu gaariidha. Waan sanii beekamta. Abaluu ta'uu jetta. Amala nama sanii san dhugaan qoratteeti moo waan namni qabne namarraa taasisa? No, waan namni qabne namarraa hin qabu. Nama san tiktook irratti viidiyoon ni maxxansu laalee maal akka inni dalagu laalee san booda hujuma isaa sanirra ja'a halas. Woomanni qabu irratti yoo naaf ati saahiba taanes saahiba jee waan ati hin qabne qooda bareedaa siin kennu wooma ati qabdu irratti si waralees. Hedduu gaariidha. Hayyee mee eega walaloo dandeettii akkanaa qabaatte naasi'ool ta'uu mee itti barreessite? Naasi'ool wanni guddaa irratti xiyyeeffadhe walaloo osoo hin taane barreeffama. Walaloon isaatis ni jirti ammoo barreeffama silaa isa kana ibsu barreeffama guddaa gaafumaan osoon as Finfinnee kanatti hin galin dura jechuudha. Barreeffamoota gurguddaa qabeenya kana ibsu bal'inaan akka inni kun mul'atu irratti wanta jee malee akkasirratti walaloo xiyyeeffadhee wanta jenne garuu walaloon isaanii jirti amma yaadadhu. Ayyee hedduu gaariidha. Mee gammanumaan ta viidiyoodha itti deebina viidiyoo hojjettee fi kanaa itti deebina. Viidiyoo tokkoon harkee hagartee holqa naasii ol keessatti yeroo dheertuu na fakkaata. Viidiyoon sun yoom waraabame? Kutaa jaffaa fi torbaffaa yaa'u jirra. Qilleensa addunyaa nurraa qabame afuurri hedduu nu deebitu jiru. Osoo hedduu yaa'ini akka dadhabu jiru. Oowwa akkuma oowwa haala kanarratti argamna. Karaa yoo nu raawwatee keessa wannees nu barbaada adaraa. Warri viidiyoo sana garte. Midoorkiin kun hin jirtu. Midoorkii fi wannummaan qilleensa jiraatu jirtu as keessa. Takka asii jirtu. Viidiyoo san tura waraabame yeroo jalqaba holqa san seennu holqa san gaafa san turtu arraa baatii garuu hanga ta'e yaadadhu dheeyne ijoollee isaa bakka fudhadhe. Waan kanaan dila kana akkanatti yeroo sanitti qabeenyi kun qabeenya akkanatti guddaa miidhagaa kana akkana sadarkaa kana gahaa je'ee ni mul'isaa je'ee itti xiyyeeffadhee osoo hin taane san dura nama waa'ee isaa dubbatu dhageen jira mire miidhaginuma namni akka irraa himu kana dhaqeen harkaa baqaanis je'ee saayiboota kayya fudhannee karaan san motoora malee yeroo sanitti makiinaan hin deemtu motoora fudhannee benziilatti naqannee yaanee dhayne gaafa dhaynu uraan isaan seenan lafa jala deemtee seenta jalqaba. Lafa jala garaachaan lafa jala deemtee seenta amma ulaan banamee jira. Garaachaan lafa jala yaaneeti uraa xiqqoo takkaa jira akkanatti suurarra ni mul'ata wanni sanii. Uraa xiqqoo san inuu namni gagabbataan ol seenuu hin danda'u. Uraa saniin gizee ol seenne mana baana baqa halas mana guddaa ol qaba baqa keessisaa akka wantaati. Nuti yeroo sanitti wayii beeynaaree baranneen beeynu oowwicha keessaa nama miidhaa sadarkaa hangana deemuu qabnaa asit dhaabbachuu qabna waan jedhamu hin beeynu. Waan hin beeyneen rabbiinis hin miidhuu gaafa saniin baree achi keessatti
waa hedduun nu mudate seenne holqa kana garaachaan lafa jala yaanee shorrooynee jechuudha. Jawween nutti as dhufti kan beeyne maaltu nu dura jiraa kan beeyne qorotaa tokko hojii osoo hin jirre yaanee seenne gaafa seennu miidhagina ajaa'iba agarree asuma keessatti silkii gizee ibsite wanti ifsi ifa dhahaan ni calalagaa silkii itti ibsinee wanti guutuun nu ife silkuma takkaan san booda miidhaginni isaa kun hedduu nutti tolee yeroo sanitti viidiyoo isa kana ibsu bareedaas waraabuu hin dandeenyu nuun galle akkasitti hara miidiyaa kanaas dhufnee akkasitti waa hedduu ittiin baafanne viidiyoo tokko tokko gabaabaa waraabneetuma akkuma qoosatti miidhagina isaa ibsuu irratti osoo hin taane nuti akkuma hanjamatti viidiyoo san waraabne. Wanti kutaa qaba hanga kutaa 59 immoo maalii qaba? Kutaan tokkichisaa guddinni waan biraati. Isaa barra guddaadha. Gizee seennu kutaa tokkicha kana amma nutti oowwaa xiqqoo nutti oowwee osoo miidhagina isaa kana laallee yaanuu kutaa lammaffaa dabarree kutaa lammaffaa gizee seennu daran bareeda wanti miidhagina isaa kana osuma laallu kutaa sadaffaa dabarraa osuma akkasitti hanga kutaa 8 yaane hiriyoonni keenya kan hojii dhayinne kutaa 4tti nu olaa deebi hangi tokko nama 3 hin taane dabarree hanga kutaa 8 dhayine kutaan 8 lakkuma ol deemtuun bareeda wanti nuti ammoo oksijiinni as keessa jiru kun eessaan ooluuf jira akkamiin miidhamuu dandeenyaa waan kanarraa waan jedhamu nu gonkumaa nutti hin dhagaamne miidhagina isaa kana ofirratti xiyyeeffannee yaa'u jirra viidiyoo isaa irra yoo garte hafuura darbu jira akka nama fiigee dhufee garte hafuurri san kanuma taa'u jirru hafuura bakka oksijiinni wanni jedhamu hin jiru lafa jala akkana shorroqaa seentee uraa sanii ol baatee hanga kutaa 8 gisee deemtu oksijiinni eessaa sii dhufa hin jiru. Amma asuma tatteenyuu hafuura waan jedhamu dhabnee hafuura darbuu malee taa'u jirra fiiguutti hin jirru. Viidiyoo isaa irratti kana dirqii haasofne wanni kun yeroo saniif seennee baane bishaan tokkocha keessa jira osoo hin bahin dura bishaan akkana bareedaa dhakaa keessa jira bishaan qulqulluu kana dhayinee bishaan san hunda fuunee fuulaan dhiqannee maal jennee bishaan san hunda fuunee fuulaan dhiqannee maal jennee kaanis afaan cufatti abbuynee waa takka wallaalummaa keenya kun hundi san booda marsaa lammaffaa wanti Naasir qorataan olqaa Naasir dhufe. Isin gaafa san fedhuma gartee fedhuma bareedina isaa daawwachuu malee miidhaa jira yookaan beeksifnaa kana yaaddanii timte jechuudha. Wanni kun isin toleetuma seentan miidhaa si yaadne osoo miidhamtanii illee. Miidhaas waan akka nama miidhaa waa akka miidhaas hin yaadne miidhagina isaa kana arkumaaf bakka ifumaafuu miidhagina akka namni irraa himu kana arkuuf jennee seenne waan hin beekne rabbiin sin miidhu silaa immoo osoo beeknuu seenne achi keessaan baanu guyyaa san. San booda marsaa lammaffaa Naasir dhufee na fuudhee naan dhaqee dhufee dukkaana na fuudhee dhaynee miidiyaa irratti wanni sun yeroo sanitti daawwatame akkaanaan folooran qabneen daawwatamee nama hedduu bira ga'e namni qabeenya kana hangam takka kenna faayidaa qabu waan beekuuf ilaala yeroo arge. San booda Naasir dhufee fuudhee nagee isee wajji seenne marsaa isaa wajji seennu tana ulaa cabsan ulaa hanga tokko cabsanii bakka silaa garaa jalaa saniis bal'isanii akka namni diriiree akkanas seenu godhan. Sa'aa inni meeshaa hunda guuttatee deemaa sa'aatii silaa oksijiina isaa himtuu fi meeqarratti akka nama miidhu kana harkaa qaba. Sa'aa sanillee agarsiiseeti asirratti hangana nama miidhaa bakka tana yoo lubbuu namaatiif ba'a asirratti jeeka tartiibaan agarsiise wajji seenne kutaa meeqarraa nu deebise kutaa lamarraa nu deebise osoo banaan akkana jirtu jechuudha. Akka diriireetuma gudduma kana keessa osuma yaa'u jirruuti oksijiinni irra gaarii miti haalli qilleensaa sirrii miti jee sa'aarraa laalee nu deebise. Bakka irraa nu deebise sun kutaa lama tabanaa jirtu kanatti. Bakka nuti gaafa kaan lafa jala yaanee dhayine sun kutaa 8. Walitti achi ilaalee fi waan hin beekne namni miidhu. Bakka sila inni itti isin deebise bira qottaniitu isin kutaa 8 keessa dheeytan guyyaa duraa. Nuti osoo hulaan tunuun cabin osoo hulaan tunuu baramtee akkatti hin guddatini
lafa jala yaanee kutu saddeedha inni dukkana cillimi bofaa jira maarree jira waan kanaan nama miidhaa osoo yaadin jechuun miidhagina isaa san arkuu qofaaf. Marsaa lammaffaa isaa hojii seennu kutaa lamarraa nu deebise. Kutaa lamaa inni irraa nu deebise kun banaa osuma hafuurri keenya sirrii jiru osuma kayyoo gallaalle ala garuu banuma guddoo kana hulaa cabsanii seenanii asumarraa haalli qilleensaa gaarii miti as biree kutan lubbuu namaatiif sirrii miti jee nu deebise. Waan san achi yaadeetiin akkamitti gaafsan akka seennee bakka san geenyee jee. Sanbooda osuma jaasoo nuti ammas bishaan achi keessatti cobu suni coraa namaatiif gaarii akka hin ta'in coraa namaatiif harkaan tuquun sirrii miti jee. Nuti ammoo bishaan san nutti toleeti fuunee fuunaan dhiqannee afaanitti abbuinee numa liqimsine qofa. Sanbooda akkasii nutti hime. Isin baasee cuguyya san. Nu baase sirrii miti jeen nu baase. Sanbooda sochii waan san beeksisuu irratti egaa gaafa san isin deebisee booda wanni kun qabeenya uumaati beekamee akka gartee hawwata turizimii tokkotti hambaa seenaa ta'e akka daawwatamuuf sochii gootanii jira. Sochii hedduu goone yeroo san booda suuraalee achi keessa kaanee fi viidiyoo achi keessa waraabnee gaggabaabduu takkaa jira. San booda dhufnee xiqqoo satteenyee wanni kun nuu gale qabeenyi kun bakka yeroo saniin naasirii hojii isaa seen ture inni kun akka addunyaatti sadarkaa lammaffarra jira akka Afrikaatti sadarkaa tokkoffarra jira je'ee naasirii hojii osuma osoo inni nutti hime naasiruu barraa hin dhageeyu san dura dhageenye. San booda qabeenyi kun qabeenya keenya maaliif hin beekamu maaliif hawaasa bal'aa biratti hin beekamne osuma teenyee wanni joonaa dhufe suuraalee sila achi keessa kaane san suuraan san yeroo sanitti hedduu bareeddi miidhaginni isaa achi keessa nu duubatti gisee kan laalan akkana ifa suuraa san fuunee torbee naasii ol jedhee anaa qindeesse torbee naasii ol jedhee dargaggoo sila hangaan beeku warra miidiyaa kanarratti ijoollee malkaa bolloo jechuudha. Walli jaaree torbee naasii ol torbaa kana waa'ee suuraa holqaa kana qofa poostii goonee wal jalaa darbinee torbee naasii ol haa goonuyi namoonni bakka biraa jiranis qabeenya kana haa baranii jennee ijoolloo malkaa bollootii wajjin mamaxxansuu eegallee yeroo afuriif waan kana goone torbee naasii ol kana yeroo afuriif goone yeroo sanitti namoota hanga tokko bira ga'ee namni babbaruu eegalee deebinee xiqqishu turree baatii muraasa booda torbee naasii ol jennee eegallee ammaas namoonni bakka biraalleen hedduun nutti dabalame qabeenya kana nu wajjin poostii godhaa ture beeksisuu qabna jaanii. Marsaa sadaffaa ol guddisnee dargaggoota bakka biraatis fit daballee guruuppii ijaarree torbeen kun torbee naasii olii jennee oofne. Marsaa sadaffaa san hedduu deeme hedduu akka malee deemee namoonni hedduu wal jalaa darbanii feesbuuka kana ol seentu holquma. Amma marsaa afuraffaa irratti hedduu dhiibbaa guddaa godhe jechuudha. Marsaa afuraffaa irratti ijoolleen bakka biraatis namoonni dhageettii qaban gurguddaan irratti dabalamanii ijoolleen warri miidiyaa karaa dirdhaa kanaas qabeenya kun qabeenya malkaa bolloo qofa osoo hin taane qabeenya Harargeeti qabeenya Afrikaati. Kana kanutis akka inni mul'atuuf dhiibbaa godhaa turre malee qabeenya naannoo qabeenya gandaatii miti. Kanaaf ijoolleenis irratti nutti dabalamtee osuma waan kana dhiibu jirru jechuudha. Irra nutti dabalamanii gamaa gamanaa poostii godhanii waan san booda miidiyaan gurguddaan hundi wal jalaa darbu eegale. Miidiyaan gurguddaan hanga achi dhaqanii qaamaa waan kana ilaalanii viidiyoo waraabanii uummataan gahanii takkatti jechuudha. Hangas akka dhiibbaa godhaa turre wanni guddaan inni milkaa'uudha. Inni ija uummataa akkanas seenee mul'achuudha. Kanaaf kan nuti yeroo sanitti torbee naasii ol akkasitti qindeessaa turre milkaa'ee jira hundaafu. Baga milkaa'ee baga gartee milkaa'uu isaallee agartee osoo gartee muummichi ministeera Dr. Abiyyi Faan dhaqee hin daawwatin dura guyyuma tokkuma kana guyyumaatii akka inni waan biroo guuteemu dhageessetti silaa daawwatamuu qabaa muummichi ministeera eega Harargee gabbu'ee daawwachuu qabaa jettee turte
waan sammee odeeffannoo qabdamoo quba qabdamoo maal dhaabbattee akkasii jechuu dandeesse muummichi ministeera holqa kana daawwachuuf deemee dhageesse moo odeeffannoo waan san yeroo san qofa osoo hin taane yeroo san durallee dubbachaa turre yeroo turtuu jechuudha. Qabeenya kana osoo achiin tunnee tanaan dhufin jechuudha. Qabeenya guddaa qabnu kana shimallis dhufee daawwachuu qaba. Akka Oromiyaatti akka naannootti akka hanga silaa muummicha ministeeratti wanti kun daawwatamee irratti hojjetamuu qabaa jennee bifa miidiyaatiin dubbachaa turre. Guyyaa san akkuma carraa ta'e torbeen naasii ol san duran turre eega gaggeessine jechuudha. Waa'ee naasii ol kana wal jalaa darbaa eega turre hin turre. Sanuma keessa muummichi ministeeraa dhaqee gaara Qondooddoo daawwate achi dhaquusaa footoo harkeetumaan viidiyoo waraabeen osumaan galateemu jiru jechuudha. Boolli Mikeel irraa hin galateemu jira. Dildila irra dhaabbadheetumaan kallattumaan eegachi dhaqee holqa naasii ol kanaas dhaqee daawwachuu qabaa. Holqi kun holqa akka addunyaatti sadarkaa keessa jiru waan ta'eef dhaqee daawwachuu qabaa yeeti waraabe. Viidiyoo san nagumaa waraabeen. Dhaqaas jee yaanne waan takkaas quban qabu. Kunoo barumtaa dhaqe rabbumaan geesse wanni san dura dhiibbaa godhuu keenya akka faayidaa qabuun naa gale dhiibbaa nuti san dura holqa kanarra goone aangoliin gurguddoon tunis numa agartee beekadhu numan dubbanne yoo ta'e malee waan miidiyaa kanarra deemu namni agarre hin jiru dhiibbaaleen nuti goone sun deemee karaa kanaan dhufe waan jedhuun naa gale ammoo yeroo sanitti ana odeeffannoo tokko hin qabu akka inni dhaquufis waan hin dhageete kan qabu viidiyoo san nasiibumaa waraabe. Borumtaa akkuma kee kana naan jedhan namni normaala cufana dawwalanii akka nama qofa hin qabne immaa viidiyoo waraabde qofa qabda namni naan jedhanii. Namni gariinis dhufeeti waan kana sababa keetiin dhaqee maaliif akka silaa namoota gariitti if hin dhaadheessine nama tokko tokko jira kaniif gizee wanni takko milkaa'e wanni kun anaan tahee sababa kiyyaan tahee je'ee dubbatu. namoota isaanuma osoo hin ta'in akkasitti abdaatu jira ni beektaa osuma isaan hin ta'in wanni takka milkooyte wanni milkii hunda keessa isaan wanni takka milkooyte waan san milkaa'uu dhabuun takka immoo isaan jiran isaan wal akkasii jira namoota akkasii san harkaniiti namoota akkasitti waan toleeniif fedhee waan badirraa fagaatu san wanni tole kasaanii san namoota akkasii ilaalaniiti atii kun sababa ati viidiyoo waraabdeen yoo fedhe dhaqu malaa maaliif gahee an yeroo takkaa holqa kana anaatu guruuppii ijaaree maal godhe takkaan jenna sababa kiyyaan holqa kun akkana maarreete takkaan jenna sababa kiyyaan hin taane immas sababni guddaan inni beekamtii harkateen tokkoffaa dargaggoo malkaa ballooti akkamitti yoo jenne dargaggoo malkaa balloo osooniif miidiyaa kanarratti dhageettii hin qabne beekamtii hin qabne waan san walitti dhufnee dhiibaa turre namoota hedduu dhageessisaa turre. San booda eeganni kun mul'ate booda warri dhageettii qabanii fi kun nutti dabalame san dura ni hin beekanii tokkoffaa isaanii lammaffaa hawaasa eega wanti kun mul'ate booda nutti dabalamee qabeenyi kun akka mul'atu irratti dhiibbaa godhe akkasitti deemaa as dhufe wanni kun malee waan nama tokkorraa hin ta'e miti waan namni tokko akkanatti mul'isee nama tokkorraa wanna ta'e miti namoonni kun osoo beektuu viidiyoo isa waraabdee naan jaa namni kun maaliif anaa godhe hin jenne naan jaa. Laalete manus. Hedduu gaariidha. Holqa san eega gartee wanni kun godhamee amma muummichi ministeeraattis gartee dhufee daawwatee muummichi ministeeraallee guyyaa sana guyyaa walbee hedduu hafuuraaru ture akkuma kan isaan ta'in se'aniinis gibduu reefenniis hedduu hafuuraaru turanii san booda hoo haalli daawwisaa akkam jira haalli misooma akkam jira bakka sana ammoo holqa sanii holqa naasoo qaamaan dhaqeen beekatanii beekta akkami bu'uuraalee misooma isaa fakkeenyaaf karaan makiinaa akkami karaan dhaqu ati himte gaafa ture amma tolaan dhaqnee jette amma hoo jijjiiree immoo akkasuma jira. Amma daandii makiinaan si geessaa daandii harka namaatiif baasee qotee bulaa naannoo saniitiitu akkuma muummichi ministeeraa achirratti dubbate daandii harkaan tolchanii akka makiinaan yoo dhuftes seenuu dandeessu godhanii garuu daandii bareedaa miti daandii yeroodhaaf ta'u hawaasa achiitiin harka isaaniitiin hojjetamedha malee daandii irratti xiyyeeffatamee kallattiin hojjetamee miti akka dhagaa jirutti daandiin hojjetamuuf deemaadha amma sababa holqa saniitiin daandiin malkaa ballootis ni tolaa dhaga'uu jirra wanni kun silaaniif xiyyeeffannoon guddaan kennameefi
jala bu'amee mootummaa bulchiinsa malkaa bollootiinis hordofamee akka Oromiyaattis wanti kun xiyyeeffannoo harkatee daandiin san tolfame yeroo gabaabaa keessatti fedha kiyya. Ammaaf daandiin jiru daandii harka namaa tana supheera. Wantoota barbaachisan keessaa iddoo turizimii takka oguu daawwatan bakka itti hara baafatan fa'aa barbaachisaa meeshaalee gartee daawwiidhaaf gargaaranii barbaachisaa fakkeenyaaf horkisan keessa akkuma ta'etti meeshaa malee kanatti keessa deemuun ulfaataadha. Nama daawwachiisuu barbaachisa. Wantoonni kun kunoo karaa maddiitti wanni kun kunoo guutame. Amma dura bakka san hin geenye inni ammaan tana mul'ate wanni kun amma mul'ate ganaa bakka san godhaaf daandiin itti bahuu qaba akka namni dhufuuf nama dhufe sanuu boodaa taa'u tolchuudhaaf daandiin bareedaan bahuu qaba. Gaafa daandiin itti dhufe booda bakka namni taa'uu fi nama daawwachiisuu fi kana mijjeessan. Ammaaf ammoo amma mul'ate waan ta'eef namoonni baay'eenis dhaqaan jiranii mootummootumaa fi namoota waan kana dhagee tokko yoo ta'e malee baay'inaan namni daawwachaa jiru hin jiru. Walumaa galatti daawwiidhaaf hin qophoofne inni amma mul'ate ganaa irra dalagamu jira. Akka mootummaatti ganaa irra dalagu jiranii itti yaadanii yoo gartee irra dalagaa deeman hedduu gaariidha. Wanni kun misooma qabeenya biyyaatti qabeenya gartee uummataati. Sababa saniin uummanni faayidaa hedduu argata. Galii jira argamtuun misooma uummataaf dalaganii karaa amma jennuu fi bishaanii fi buufata fayyaatii fi mana barnootaatii fi waa hedduu takkaaf gaariidha. Gamanumaan qaamni ilaalu warra gartee bulchiinsa godina Geebaatis ta'uu aanaa malkaa bal'ootis ta'uu warra Oromiyaatis ta'uu warra federaalis ta'uu dhimma kun warra ilaallatu akka gartee saffisaan hojiirra oolchan jechuu barbaanna. Humni ministeeraa gaafa san haasawaa taasisa keessatti. Harargee bahaa kan himame kan beekamu sana alatti qabeenya uumamaa addaa seenaa addaa akka qabu barumsa guddaa irraa argadhee jira. Harargee bahaa akkuma beektu gogee rakkatee akka biyyaa baheetti kan dubbatamu. Garuu naannoo Harargee bahaa waliigala waggaa 1000 lakkaa'amu uummata jiraate uummata hayyummaaf waa kalaquu danda'u holqa duwwaa miti akkaataa fardoolee sana waggaa 500 tursiise uummanni kun hayyummaa isaa beekumsa isaa obsa isaa of dabarsee uumamaa kabaja qabu kan itti agarsiisedha. Arbi jira fardooleen jiru dhakaan garaa ni jira laayimistooniin maarbiliin giraanaayitiin naannoo kana jiru qabeenya guddaadha. Rakkoon guddaa naannoo Harargee bahaa jiru daandiidha. Infraastiraakchariin jiru. Daandii sanatti yaannee karoorfannee baafannee jennaan waan turizimiif ta'u, waan qonnaaf ta'u, waan seenaa garaa garaa beekumsaan keessaa baasuu danda'an akka Harargee bahaa keessa jiru arguu danda'ee jira. Harargee bahaan naannoo Sumaalee, naannoo Hararii, Oromiyaa handhuura ta'ee walitti qabsee kan argamudha. Naannoo Harargee bahaa misoomsuu dandeenyee jennaan Jijjigaan illee ni misooma, Hararii illee ni misooma. Kana gidduudha qabeenyi baay'ee kan jiru. Qabeenya kana akkaataa kamiin baasnee akka addunyaan argu goone ijoolleen Harargee qabeenya kanarraa buufattee naannoon kun uummanni kun bu'aarraa buufachuu danda'ee qe'eerraa ka buqqa'u osoo hin taane qe'eesaatti jiraatee seenaa isaa aadaa isaa akkaataa kamiin eeggachuu danda'a akka jedhu hojii boriftaan itti yaannee hojjechuu qabnu ni ta'a. Egaa maqaan ganda kanaa bilisummaaf tokkummaadha. Bilisummaaf tokkummaan ergaa guddaa of keessaa qaba. Uummanni kun bilisoomu ofiin of bulchuu, eenyummaa ofii, seenaa ofii, aadaa ofii, qabeenya ofii tikfachuu fedhii qabu maqaa moggaaseen ibsee jira. Garuu bilisummaa duwwaa osoo hin taane amantaa tokkummaas qaba. Bilisummaa ni barbaada. Eenyummaa isaa, qabeenya isaa bulfachuu ni barbaada. Gama biraatiin immoo tokkummaa si yaada. Bilisummaaf tokkummaan hiikkaansa baay'ee guddaadha. Bilisummaa ofii gonfachaa, bilisummaa ofii qabachaa, gama biraatiin tokkummaa akka biyyaatti jiru immoo utubee jiraachuuf uummata hawwii qabu ta'uusaa maqaa isaarraa kan maqaa moggaafame irraa kaanee dubbachuu ni danda'ama. Kanaaf uummatni bilisummaaf tokkummaa jaallatu kun, uummanni seenaa addaa qabu kun, uummanni qabeenya akkasii qabu kun xiyyeeffannaa argatee xiqqoo gargaaramee jennaan seenaa addaa, misooma addaa hojjechuu akka danda'u
gaaffii tokko iyyuu hin qabu. Uummanni Harargee naannoo Iluu Baabur jira, naannoo Wallaggaa jira. Bakka deemetti ka beekamu kanaan duwwaa miti kanaan qotee biyya misoomsa. Halkanii guyyaa hojjetee jiruu ofii jireenya ofii jijjiiree naannoo isaafillee misooma fida. Uummanni kun maaliif buqqee yoo jenne xiyyeeffannaa dhabeeti. Karoorri bocamu hundi seenaa qabeenya isaarraa kaka'u osoo hin taane alaa ka dhaga'amu waan ta'eef odeeffannoo gahaa ta'e irratti hundeeffamnee poolisii garaagaraa bocuu waan hin dandeenyeef uummanni kun qe'ee isaarraa buqqaa ture malee qabeenyi naannoon kun qabu dirqama qonna ta'uu hin qabu. Qonni nuun ta'u taanaan maarbilii fi giraanaayitii baasnee gabaa addunyaaf oolchuu hin danda'ama. Akkaataa kamiin qabeenya keenya barree sanammoo itti gargaaramnee jiruuf jireenya uummata keenyaa naannoo keenyaa biyya keenya akka waliigalaa jijjiiruu dandeenya kan jedhu sirnaan ilaaluu barbaada, xiinxaluu barbaada. Uummanni keenya uummata addaati. Addummaa isa kana agartu waggaa 1000 kan eege. Bakki kun akka hin banneef uummanni Harargee bahaa harkaan qoteetu daandii baase. Mootummaa miti ka baase. Uummatichi wanti kun dhokachuu hin qabu jedhetu harkaan soqee daandii baase. Uummata akkasitti uummanni keenya bakka kalee deemisan fardooleen bishaan qabu uummata nyaata dhiyeessaaf. Uummatichi nyaata hin qabu fardooleen akka hin banne garuu nyaata dhiyeessaaf. Uummatichi bishaan qulqulluu hin qabu jaraaf garuu bu'aan bu'aachi geessee akka jarri hin banne godha. Uummata akkasiiti uummata seenaa beeku, uummata aadaa beeku, uummata qabeenya uumamaa kabajuu waliin jiraachuu danda'u. Uummata akkasii kana tiiqanii irraa baratanii gargaaruun danda'amee jennaan waa baay'ee jijjiiruu akka dandeenyu agarsiisa. Gama kootiin dhufaatii kootti baay'ee gammadeen jira. Barumsa guddaallee irraa argadhee jira. Akkamittiin Harargeef Baaleen walitti hidhamanii seenaa akkasii kan addunyaaf baasu kan jedhu immoo boriftaan beekumsa irratti hundoofne kan adda baasu ni ta'a. Ammaaf garuu waan hin argee bakka kana dhufaatii kootti baay'een gammada. Mootummaa naannoo Oromiyaa keessattuu bulchaa Harargee bahaa niskii jajjabeessitee waan na fiddeef waan dinqii akkasii arguu waan hin danda'eef galata gachuuf hin barbaada. Baay'ee gammadeen jira. Egaa uummanni kun Raamadaana keessa ta'eeti tabba akkasii ulfaataa kan wajjin bahee isaafis galata guddaan qaba. Isin arguu kootti dhufaatii kootti baay'ee gammadeen jira. Deddeebi'uun koo hin hafu walagarraa waliin taanee seenaaf aadaa keenya isa awwaarri dhoksee kana awwaara irraa kaasne addunyaatti mul'isne amantaa jedhuun qaba. Ulfaadhaa naa jiraadhaa. Horaa bulaa. Uummanni harka isaatiin akka karaa kana si baasee mootummaan ammoo akka mootummaatti akka bira dhaabbannu jedhu dubbatee ture. Waan sana ammoo nama jala deemee gartee bakka itti godhu barbaachisa. Akka namni waan akkasiin jee roobaa gartee namaatu waajjira qabatee bishaan isaa itti fayyadama. Saniif gartee proposala dalaganii waan san misoomsu waan barbaachisu baajeta barbaachisu gartee wantoota barbaachisan jala deemanii warri gartee aadaa turizimii kun godinaatis ta'e kaanaatis ka Oromiyaatis jala deemanii bakka itti godhuun ammoo dirqama isaaniitti jenna. Mee tana keessaa baanee gaafa miidhatti dhuftu akka amma jirtu kana akka amma deemu jirtu kanatti deemettee dhufte moo akka miidiyaa kana jijjiiruu dhufte moo mee akkamii gama miidiyaa dhufte? Ani gama miidiyaa gaafaan dhufu gaafaan dhufu dhisi ilaa ammatti viidiyoo gizeen dalagu viidiyoon tiyya vaayiraal naa baate yookaan akkanatti irra naa laalamti jee takkaa dalaga hin beeku. Viidiyoon maan dalaga yeroo mana dhuftetti dalagaa viidiyoo sana hawaasni uma jaalata bakka akkaataa itti fedhu ka fedhayyoon dalagees hawaasni uma jaalata. Jalqaba karaa tiktookiiniin viidiyoon kiyya jalqaba vaayiraal naa bahee jechoota wal fakkaataa afaanitti jechuun nama dhibu. Mee waan akkanaa ji'i waan nama jaanta kana jiraame. Fooraks irratti illee haaseetiin duree waan kana. Falmataan filaa fidee filaa finnaan filuu didee filaa filuun fidee jee filaa fiduu fiigaa kutee filaa filuu fidee dhufe. Jechoota kana kanaa. Achirra dhaleessaa ture. Ayyummaan ture qaban waan gammachuu hin beeku. Dhadhaa dhuguu fedhee dhuguuf dhaqee dheeynaan dhadhaan dhumee dhadhaan dhumnaan dhadhaan dhuguuf dhaqee dhabee dhabnaan dhiisee dhufee fa'a. Ijoollee gabaa kana haara badhaasofee abdii aduun adda baatee adda abdii aduun gubdee abdii adda aduun gubdeef gaddee jecha kana jechuun namoonni ulfaata. Ni ulfaatee. Waan akkana kana
viidiyoolee kana maxxansee viidiyoo sana daawwatame viidiyoo sana hedduu daawwatame san booda walaloo mucaa tokko jira faamii ibsaa jedhaniini irra dirdhaati abaluu tahuumee jechi waan jedhu kana taalentii kana isa irraa hin arge. Faamii asirri warra deleeti dirdhaa himate inni nu shawwadee bakka irraa kabalannaanis. Faamii sana onlaayinii irra wal barree isarraa hin fuudhe abaluu tahuumee maarree tahuumee jeeti waan kana maxxansa feesbuuk irratti laaleetiin anis dandeettii walaloo waan hin qabuuf bifa walaloo sanitti akkaataa san fuudhee feesbuuk irra maxxanse akkaataa inni itti ijoo san fuudhee walaloo ifiif itti qindeessee abaluu tahuumee jee maxxanse viidiyoo san ni daawwatame san booda ittumaan qaxxalee bakka viidiyoo akkasii namni jaalate san viidiyoo biraa gizee maxxansu sanumara daawwatama kabiraa maxxansu sanumara laalama achumaan itti fufe bakka. Hawaasni waan kana jaalatee jira. Anattis waan hin ulfaanneef walaloo yeromaan jedhettiin barreessa waan ta'eef haaluma saniin itti fufe as geeknu. Hedduu gaariidha. Mee miidiyaa kan irra gudufte viidiyoo tokko kan gartee daayidee itti gadditellee akkamuma irratti hin qabdu. Garuu miidiyaa wajjin wal qabatee wanni si mudate mudannoo addaan jirti. Miidiyaa irratti waan viidiyoo dalaguu wajjin wal qabatee fakkeenyaaf ati viidiyoo waraabdu fa'aa yoo feete viidiyoo waraabee osoo teessuu gartee osoo sirkii irratti tuqiin fa'aa waraabdee taa'aa fedhu mudannoo gartee maxxansuu fa'aa irratti taa'aa mudannoon miidiyaa wajjin wal qabatee si mudatee jiraate. Mudannoon baay'inaan ani viidiyoo akka namatti waraabaa kaawwamma jiru kanatti silkiif dura kaayee waraabaa alattis ba'ee viidiyoo dhaabbataatiif kana hin dalagu. Mudannoo hin qabu kam? Mudannoo ayyeelas. Egaa mudannoo hin qabaanne. Mudannoo ta miidiyaa alaatiin qaba. Hayyee mee takka nuyi himi mudannoo takka nuyi. Mudannoon tiyya ta miidiyaa alaa gaafaan ijoollee xiqqaadha. Abbaa kiyya kana biraan ta'a dukkaana abbaan kiyya dukkaana dalagaa. Dukkaana kana isa bira taa'ee na ergatan bakka. Kawatti achuma taa'ee isa argama. Ani baadiyyaa tana niin fadha isaa barra akkuma bakka baadiyyuu tana dhaqu magaalaa keessatti na dhadhe waan ta'eef baadiyyaalee keessatti moggaa san akkumatti fedha qalbitti bakka gaafsan harma ijoollummaa hayyaa jechuudha. Kana ummaan tiyya guyyaan magaalaadha. Magaalaan achi guyyaa kamisaati. Na ergite deemi maali joogaa naa fidettee na ergite. Amma osumaan joogaa fide ol deemu jiruutiin gurbaa tokko arke kanii fi gaangee tana shaqaxaan fidachuu magaalaa dhufe inni shaqaxa feetee galuudha magaalaa dhufe. Eessuma gaangee na horsiisin jeen. Inni hamilee ijoollummaatti eegate ayyee shaqaxa kana feedheetiin dhufee isa horsiisaa naan jee. Anamma naa dhuga bakka. Anamma asuma dhaabbadheetiin joogaa ummaatti jettee sirraan fadhee asuma dhaabbadheetiin hanga inni fe'atee dhufuu eeguu jira kanatti taa'ee. Amma asumaan as dhaabbadhee eeguuti fe'atee kutee doonni fe'atee kute. Akka namaan gaggaafadha gaangee kana qalama kanaa qabdu gartanii jeetiin akka nama gaafadha. Magaalaa kamisaa keessa jechuudha. Kana namni kuttee natti hime. Ammaan tana asiin dhooqota na gabbuutee naan jaanii. Yaa keetiin jalatti gattaa'e amma. An gaanguma san qoruu fedhiinti yeroo sanitti. Abba kanaan na ergee fi jinni irraa simmeeku. Ceheetiin gandaabdii bakka jaamtuu jira akkanatti magaalaa keessatti xiqqoo san keessaa gisee gabbaate gandaabdiitti jira magaalaa xiqqoo takka. Gandaabdii keessa dhaqqabee osoo hin cawwee jechuudha. Achi dhaqqabee haa shaqata feettee na horsiisi gaayin jeeni. Yeroo achirraa na ol deebisuuf lafti itti fagaattee gurbaa gaangee dhiisee na ol deebisuu hin taatuufi amma akkuma na godhu dhabeef haala dhabeeti bakka hokkoriyyee na horsiisee naan kutee hara mana isaa. Laftinis makriiba galgalooti saanii isaa 12 dabarte. Kutee ammaa gaangee horee mana isaa galee jala galee mana isaa buleetiin ganama ka'ee korbeessa tokko qaba. Akkumatti fedha bakka korbeessa kana naguma na ergee silaa korbeessa kana tiisi khalaas. Haala sanarraanii jiraami. Takkaatis re'ee tiiseen beeku waan takka godheen beeku dhaladheetumaan guddadhee khalaas mana dhaladheetumaan ergaa fi waan akkanaa godhii fi waan silaa namni baadiyyeetti akkas gurgursanis godheen beeku takkumaatu.
amma korbeessa kana akkanatti naguma jala gabbeetuma naannooma kana akkana jala deema. Asii namni na arke hime abbaa kiyyifatti. Bargaa mucaan keessan gaangee takkaa hojii gadoo kutee yaanin. Amma bulteetimi. Bulee amma bulee amma nuti mucaan maantana reefuun ol ergeeni kabiraa gartee yaanin. Beekadu galgalama san itti himame giseen hanga kutu sani warri magaalaa dhaqu ol deemu itti hime. Amma nuti mucaan maantana asii joogaa fi dijee ol erge kabiraa gartee malee keenya miti yaanii amma nuti amma buleetiin oole amma na dhaban bulee ooletiin amma lammaffaa bulee ammas gooma deemuutuun qophoon yeroo sanitti yoo halkula wachii buleetiin halku sadaffaa na dhufanii abbaa kiyyaa fi Abdusalaam tokko jee na dhufanii halkan zaa sadiitti dhufanii na fuudhanii na galchan manatti. Ijoolleen magaalaa baadiyyaa feeti, ijoolleen baadiyyaa magaalaa feeti, ajaa'iba rabbiiti. Amma ijoollee baadiyyaa nuti bannee faala magaalaa warra jala gartee dhokonnee karaa kana fagoo deemnee akkuma keessanii bakka gartee isaanitti deebi'u yoo hin kophaa isaan deemu ni yaadan oguuchi dheedhiitti mul'atu. Ati samma akkas taateetti baadiyyaa dheeyite ijoolleen magaalaa baadiyyaa feeti, baadiyyaa magaalaa feeti. Namni waan hin qabne fedha jechuudhaan sanii na fakkaata. Mudannoo ajaa'ibaati. Kanaaf akkasii baadiyyaa fedha. Mee waloota keessaa tokko viidiyoo tokko laallee itti adeemnu. Viidiyoo Sheekh Roobee waraabbisan irratti Sheekh Roobeen jallamtee na fakkaata. Mee waan Sheekh Roobeetti jette sun waan haqaati? Hin jallamne akka hayyatti. Hayyee. Viidiyoo hedduun isarra waraabe viidiyoo hedduu yeroo waraabe san keessaa kan baantate viidiyoo kam. An kanuma gad dhuftee maal taateetti isa dubbattu tokkoon argee? Hawaayee Harargee. Safiyyaa kanarraa akkam taana dhiiroo gurbaa banee qabu tafijibaa biiroo niree baniinsa Harargee gad dhaqee osoo jaartii namaa eeguu waa gad dhaqee ija qaqqabachuu qaba sadaqaaf yoo dhaqee hin beeku ummanni bilaash nama tuqee ummata jaalalaan ambaahu booji'e warra osoo nyaatiin bineensaan hojii faranjii oromoo ummata qananii hawaasa jaalalli jireenya isaanii kana qeeqaa inni afaan guutuun dhufee nyaateen guutuu deemee tasaa lafee bar namni halaalaa yoo dhufe Harargee guyyuma jalqaba hawaasa san arge darsasaa gurratee achi galuu hawwa si qofa abbudaadha yaa hiyyaa badawa hawaasa kanaatiif mee gaafa waa jettu sittiin dhagahamne xiqqolleen qaanfattu hin beeku waan takkaa arrabsee namallee sirrattiin shaakala yaa hiyyaa qolqolee ganaa ati dhufnaan Harargee tanallee najifamte biyyuu yoo xaharre malee. Viidiyoo isaa irratti mee bakka itti zallamee si fakkaattu san jecha naa kanni akkaan hin zallamin deebisiif hin kanna. Lakki qabiyyummaan isaatu akkamiin si dhuftee dira barreessite yeroo biratti? Wanni inni irra barreesse intarviiyuu tokko godhee ture inni. Intarviiyuu godhe san irratti waa'ee qaariyaa Harargee tana dubbatee qaariyaa nuu baasaa jennee gaafanne Faaxumaa qabna maarree qabna nuun jenji akkaataa inni itti jee sun silaamma akka naaf ta'e walitti haasofnu kanatti jecha noormaalaan ibsee dogoggora bal'aa dilasillee hin qabu ammoo akkaataa inni itti ibse sun akka tuffiiti loqotuma keessattuu bifa tuffii tokko godheeti loqota bareedaa hin ibsine jechuu fedheeti maaliif akkuma haasawoo san dura intarviiyuu gaggeessaa turetti akkana nuun je'an je'ee maaliif hin ibsiniidha amma jechi tokko kanuma gizee laalan sirrii fakkaatu tuffii namaa ibsuu jira mire. Na'am. Waan seera dhaabbadheetiin barreesseef akkaataa inni itti loqota inni itti yeroo san jecha san hin ibse haasawoo san dura oofaa fideetuma sirriitti achirratti akkana je'a loqota baqa bifa tuffii tokkoon ibse sanirrattiin tuffii inni uummata kanaa qabu takka jecha wanta isaa irraa fudhadhee irra barreesse. Na aarsee akka malee. Sheekh Roobee akkamiin ilaaltameeti? Sheekh Roobee jechuun akkuma waloo sun qofa ilaaltamu nama akkamiin ilaaltu? Sheekh Roobee ni maa ulaalu silaa inni as jiraate manziraa qadheetiin asii achi ilaalaa deema.
Ijoollee tinu laaltu. Maaliif yoo ta'e tokkoffaa maqaa sheekaa qaba. An addunyaa kanarraa ilma namaarraa kan hin tuffadhu hin qabu. Ilma namaa kun dhaniin kabaja. Jibba namaatis hin qabu. Ammoo miidiyaa kanarratti yeroo ilaallu maqaan isaa maqaa sheekaati. Viidiyoolee fi wanti inni maxxansu immoo waan maqaa sheekummaa sanillee gaqqabaati. Viidiyoon silaa an kaniif silaa hin baratin kunuu hin maxxansine maxxansa. Waan silaa isirraan eegamne waan nama gudduraan eegamne jechoota hin taane fa'aa maxxansaa mire. Namoota ofiif gatii isaanii of buusan ati yoo gabbuuste maal akka goofu. Bakka manni jiru dubbiftee jira. Shakaroobe. Bakka inni jiru dubbista. Amma asirratti yoo gartee isa san yoo amma isa ni arrabsine siin jee ni arrabsina moo akkam? Asirratti moo? Amma shakaroobe kan yoo arrabsin jee ni arrabsita. Amma narrabsu amma maaliif jee haa arku ammaas dogoggora isaa guddoo haa arku inni isa ammaas gaafaan dogoggora isaa tokko arke bifa walolootti jechuu jecha lafee isa cabsu jeetiin arrabsa yooniif dogoggorri isaa dogoggora safuu hawaasaatii fi dogoggora tuffii uummataa ibsu ta'e jecha lafee isa cabsu ni arrabsa ammoo akkanumatti ka'ee sheeyni roobee duraan dogoggoreef arra akkuma daarektii lafaa kan arrabsu. Gaafaan dogoggorratti irratti arke ammoo. Sheekaroobe mee maal fa'aa itteeti viidiyoo san keessatti mee walaloo sanarra deemuu dandeessaa waan gaafa jetteen san. Walaloo san keessa sakiyyaa kanarraa akkam taana dhiiroo kiyyaa banee qabu takijibaa biiroo. Ni reebaniinsa hargee gaddaqee osoo jaartii namaa eeguu waa gandaqee. Maal jechuu kana jechuun? Maal jechuu kana jechuun? Ija qaqqabachuu qaba sadaqaaf yoo dhaqee malee hin beeku uummanni bilaash namoota ta'e. Osoo jaartii namaa osoo eeguu waa gandaqee jechuun. Akkamitti kana jettan? Akkaataa inni itti uummata san ibsee fi namni tokko gisee tuffatee tuffii ta'e ibse beekadhu jecha silaa anammoo jechi sun irratti qaata isaan ibsuudhaaf. Hawaasa kana hargee jechuun hawaasa Oromoodhiis hawaasa ambitii biraatu amma Finfinnee tana keessatti Amaara yoo gortee eessa siin jaa hargee taanii bire uummata jaalalaa moo siin jaa. Bokkoo feetu jechuudha. Hawaasa jaalala qabu kana hawaasa jaalaltisaa ambaa'uu boojite kana gaafa ija tuffisaniin ibsu jechi isaan ibsan hin jiru bar jechi arraba itti xiqqaataa yoo karaa hawaasa kanatti as deebine jechuudha. Dhugaadhaati namoonni immoo walaloo namni miidiyaarra jiraachuun fakkeenyaaf harargee yoo tuqamte namni gartee irraa deebisuu danda'u namoonni gartee aaranii fi waan biraa ta'an osoo hin ta'in akkasitti aartiidhaan deebisuun dandeettii takka. Mee waa'ee dhuunfaa keessatti deebina jaalalli qabdamoo jaartii qabdamoo ilmaan qabdamoo akkami? Ani jaalallee ni qabe. Yoo jaalan hin malee. Wallo yeroo zaati. Jaalallee ni qaba. Jaalalleen tiyya maqaan ishee asirrattis ni himama. Ni himaasi. Jaalalti karaa hedduutti hiikamtee mire. Lakki karaa hedduu wanta gatti hiikamtu hin jiru amma karaa tokko malee jaalallee jettee miila bahuudhaa fi jaalalleen tiyya harmee tiyya jaalallee tiyya tan yeroo hunda akka ayyootii jechuu deemtu duraan hin beekne miila bahuudhaa jecha. Haadha ta'e namuu haadha fi hedduu jaalata akka haadha fi jaalatanii immoo walloo hedduun barreessineef ganaa isitti isin hima walloo isin barreessuu nagaatti barreessaa oola jeeti. Silaa bakka jaalatanii bakka jaalallee san geesse
bakka gartee jaalatee fuudhu sana amma goon silaa namni gariin areeda laaleeti gee jaa gariin ammoo mucaan kun qal'ina laaleeti humni cabaa fi fuudhi maal fuudha jaa akka amma dhugaa dubbachuuf yeroo kanatti amma gizee gara jaalala sanitti deebinu bakka jaalalaatii fi bakka bultii san iyyaanne silaa qabaachuun fuula duratti afaan qabu amma yeroodhaaf yaada sanirra hin jiru jaalallee qabaachuus hin fedhu hin qabu ammatti immoo qabaachuus hin barbaadu. Roozaa maal sitaati? Roozaan Roozaan amma gara kanaa yoo deebine hawaasni keenya warri miidiyaa amma sirraa kaase warri miidiyaa fayyadamu gurguddaan ni beeka. Gizee namni diraamaa hojii dalagu koomedii hojii dalagu maaliif akka namni hojii dalagu ni beeka. Amma Roozaan anaaf hiriyaadha. Ammoo hawaasni kun warri fayyadamu warri miidiyaa fayyadamu kanuma akka osoo oloofuun argu awwa ijoolleen tokko waluma feetifaa qajeelu jira. Gizee viidiyoo baay'inaa hojii dalayne fa'a bakka isaan kun dhugaa wal fedhanii faayyee warra amanu jira. Roozaan anaaf hiriyaadha. Nama miidiyaatiif ni gala kan hawaasa kaaniif yoo ta'e malee. Osuma akkana jettu Roozaan si jaalatte. Ati hiriyummaa san dhiiftee jaalatta moo hiriyummaa san dhiifta? Maali gaafiin akka turfatu? Ani amma osoo Roozaan na jaalatte tokkoffaa amala siitii fi haala siitii fi waa hunda sii waan hin beekuuf jaalachuu hin danda'a. Osoo isin gaafii sana naalleessite. Ammoo gaafii sana isirraa isin dhalaa'uun hin beeka. Akkamiin beekuu dandeessa? Akkamiin beekta? No, namni hojii jiru wal beekaa haala itti hojii diraama dalaguu jiruu fi haala wal dhiyeenya keenya jechi akkaataa itti namni wanta jiru sanii fi akka nuti jiru jechi sami. Yaannummaan keenya bakka san irraa fagoo bara. Okay. Dhiyoo tana viidiyoo kee boodara dalagaa fakkaata. Waa'ee sirba teetiin baasee hojii wal qabatee waan viidiyoo kana daawwadhaatii gurbaa garaa gubaa itti qabdana fakkaata. Sirraa dhugaadha? Waraloon san wanni isiin ibsitu guddaan akka agartee sirba yoosanii fi galoon sirba kan lakkisanii fi sirba san dhaqanii yuutuub irratti akka daawwatan ibsuudha mire. Ammoo sirbi san wanni nama dabbaru wanni nama aarsu Oromoon teenya aartistoonni keenya gurguddaa yuutuuba hin qabu. Yuutuubarri isaanii yoo ilaalle iskooloorri xiqqaadha. San gubbaan namni keenya viiwii yuutuub laaluu hin beeku. Waan ati yuutuub irra gallakkiste irra viidiyoo ati tiktook irra murtee gallakkisteetu irra vaayiraal ba'a. Miliyoonota laalamaa jechuudha. Kanaaf yeroo sanitti xiqqisoo shoororkaan waan kanaatis waan jiruuf akka nama formeeshina dalagee garte waan kana dhaqaa yuutuub irra ilaalaa jee waraloo san maxxanse. Teediin waggaa meeqa itti yaadee sirba sana akka jedhamutti itti yaadee sirba baasee viidiyoon sirba sana dhageeffattu illee beeku. Jarri keenya immoo guyyumanni baasee gartee gitaara fudhatanii baasanii ati sirri jettee ni yaadda akkasuma. Akkuma kanitti. Ani sirri jee yaadu. Maaliif jee? Namni tokko yooniif si ol ta'ee sirra humna qabaatee sirra aangoo qabaatee si miidhe si aarsaa mire. Yoo ammoo si gad taa'ee sirraa moggattichi bee akka ati isa miite kana ibse olaantummaan ta'eeti bar. Irraa ol jiraachuu kee amantee anaatu isa kana miidhee idoonni kun naa miidhamee jettee amantee hojiidhaan bakka kallattuma hojiin deebisuu fi hojiilee aartist Kadir Martuu waan kana dubbatee jira. Faranjiin ummanni Habashaa gaafa sirbarra baasu sirba san ni bashannantiini. Anis amma akkasina fakkaata deebisaan bakka kanas namni yoo si ol taa'ee si arrabse si aarsa yoommoo si gad jiraatee
sitti wanta jee irraa ol jirta waan ta'eef aangoo biyya harkaa qabda waan ta'eef irra jaba waan taateef deebisuu osoo hin taane hojiidhaan deebisuu fedha. Sirriidha. Gaafiin tun sillee laallattuu godhus gaafachuun barbaade teediin miidhamuu qabattee ni adda. Ani ilmi namaa kamuu miidhamuu qaba jee yaadu ilmummaan namaatu. Ammoo teediin angaafiin kun anaaf hin barbaachisu nurra guddaa maaliif jennaan akkaataa ittiin inni miidhamu akkaataa siyaasaatii fi gocha inni raawwateerra dhaabbatamee yoo miidhame gocha san inni gaafa san murteessa amma akkanumatti lafaa ka'ee abalu miidhamuu qabaa abalu du'uu qabaa jee murteessuu hin danda'u. Sirriidha. Viidiyoo sanii fi kaanis biratti yuutuubarri ilaalaa dhiiraa ijoollee jenna namni keenya waan akkasii wal madaalchisu viidiyoon kun laalamuun mana biraa keessa jira ammoo kaan mana biraa keessa jira. Wanni kun hojii taatee fi akkaataa gartee namni keenya itti waa hubatu taate dandeettii taate piroomooshinii taate hin beeku ani mee waloota akka tabarreesseen argee an sijaaraa miteettu akka maal itti yoo sijaaraan taane. Qallaa kana. Waloo sanii algiddumaan barreesse yeroo maan maxxansu sana guzumaan barreesse asumaan taa'u jiru. Wanni isiin ibsitu guddaan jechoota namaatiin nama kofanfaa nama hamilees cabsee gaafa ati hojii takka hojjettu ati ni dandeessaa nagaa fi rabbashin maaltu waan akkana si naqe jee dhufee si duuba osoo gahee kan beekne hamilees cabsuu jira. Namoota akkasiitiif deebii taati. Gaafa waan takka hojjettu jechi namaa siif humaan ta'in bakka jecha namaa dhiisi. Gaafa namni waa siin jedhu ittuma koflee bira dabala kalas. Waan keessan waan hojjechuu barbaadde san irratti xiyyeeffattee yoo hojjette galma ni geessa. Murannoo yoo qabaatte harma gabaabatti. Hedduu gaariidha. Indee Yesuus Firaan gabaabsa mee walaloo yoo gartee dandeettii walaloo akka ajaa'ibaatti qabda yeroo hedduun arga maaliif barkoo miidiyaadhaaf walaloon barreessin maal si goone nuti? Barkoo miidiyaadhaaf nan barreessa hangammaan barreessine barkoo miidiyaan yeroon dhufiinsa isaatis gabaabaadha dhiyeuma sana dhufee as bahe miidiyaa haare'a. Miidiyaa haaree gaajijjibeessuun dura hojii kee ilaalla jenneeti maal akka inni hojjetuu fi akka nama lafaa kaanee faarsoo osoo hin taane hojii kee ilaalleeti hojiin kee maal akka ta'e hojii kamirraa bilisa akka ta'e laalleeti hojiin kee sun hojii piroomeeshinii barbaachisu hojii hawaasa biratti fudhatama qabu taanaan wanni kun waan akkanaati waan dhugaati hawaasni keenya dhaqaa daawwadhaa sabskiraayib godhaa jennee si jajjabeessina. Xiqqishoo waan si hordofu jira si baru jira gana. Saniif dhufne. Gaariidha. Uummanni keenya mee ati akkasitti yaaddu uummanni keenya waan gartee faayidaa qabu waan uummata fayyadu waan uummanni irraa waa hubatu dhiyeessee fi miidiyaa kana guddifataa miidiyaa uummanni akkasitti miidiyaa hordofaa jettee yaadda. Garuu immoo akkaataan gartee uummanni itti jiru waan akkasii natti fakkaatu. Akkuma fedhe yoo ta'u mee miidiyaa hawaasaa kana nama jiru kana keessaa namni tokko kanaati gartee miidiyaa hawaasaa irraa inni kun silaa nuu galee nagaan miidiyuma kana dhufuun qabu miidiyaa irratti itti murteessu jira. Namni miidiyaa kanarraa jibbu jechuudha harma gabaabatti miidiyaa namaan miidiyaa kanarraa jibbu. Amma nama yoo jibbees keeriin godhu maal dhiisa waan inni hojjetu san yoo ilaale wanni sun bareedduu taanaan ni ilaalaa fi bareedduu ta'uu baannaanis nan galchu bakka iskrool kayyanii jiraami. Namni namni biraa waqaati gartee namni tokko nama gartee nama miidiyaa kanarraa nama fayyadamurraa hedduu si ta'u kaa gartee waa hundaan dinqisiifattu miidiyaa irratti. Miidiyaa kanarratti ani namoota hedduu waan gaggaarii hojjetantu jira. San keessaa Saaladdiin Abdii Dasna jedha. Akkaataa inni itti gargaarsa hawaasa gargaaruu fi waan inni miidiyaa kanarra fayyadamu haalli isaa waan hundi isaa na tola. Tokko Saaladdiin Abdiiti.
Sa'aatiin abdii Alex taayee tokko hogguma gaddaatiin naayilaayii qofaan nu dhufaa inni jeeti haasee gaaf tokko Facebook irratti walii galtaan. Asumaanuu gara qoosaatiin Alex taayeetis hedduu tasna jaa barreeffamni namni dubbisee xumuru miidiyaa kanarratti ha Alexiitii fi Hasaalatti. Alexii nama komediiti hedduu tasna jaa. Yaada waliin galtu yaada inni Saaltiin hin jeesan. Akkam jennu yeroo hin dhageenye. Waan gaddaa nutti himuudhaan yeroo hunda waan gaddaatti nu dhufaa waan gaddaa inni illee jee waan gaddaa nu fidaa yeroo hunda. Waliin galuune maaliif jennaan anis hordofaa jiraame waan gaddaa san akkaataa inni itti waan gaddaa san ibsuus haala bareedaadha. Akkaataa inni itti nama gargaarsaan dhufuus haala bareedaadha. Waliin galuun. Hayyee hedduu gaariidha. Mee hawaasni kun ammaati ganaadha umriin ta'e dargaggeessaa amma lafa alkaata. Hawaasni kun wanni sirraa eegu maaltu jira? Dandeettii walootaan aartii tanaan qabdu kanaani gamatti guddisaa deemta moo akkamitti haram deemta waan jiru jechuudha. Maaliif hawaasni kun amma waan ajaa'ibaa jira miidiyaa kanatti nama gundeessu mee maal irraa baranneettee dhiyeessitee jedhanii gaafii kommentii jalatti yeroo hedduu kaayan namoota adda addaa jechuudha. Amma yoo fedhe gartee namni kasii beekus ta'uu mala kasii beekus ta'uu mala namoonni gartee miidiyaa kana irratti namoonni hordofan anas ta'e namoonni gurguddaan namoonni umriinis gurguddaa namoota gurguddaa jira namoonni hordofanii maaliif ijoollee gubba fiddaa namoonni gurguddaan osoo jiru jaanii gariin ta'an akka waan gartee immoo naanya juutti halaluu jira komentii jalatti amma uummata akkasii loluu saniifoo mucaan kun mee maaliin akkamittiin abdii gartee akkamittiin jalaa gaafii isaanii jala. Gaafii isaanii jala ani amma an akkaaniif yaadutti namuma akka isaan jaarii san ta'uu mala an amma beekumsaas niin qaba jee bootaas ifi hannee waan nama akkasitti bilchaatee asirratti dhalaahus jee ifi yaanne ofuma kiyyaafuu jechuudha. Namoota akkasiisaniin nama isin jettan san keessaa tokko anuu tokko ana ta'uu malaa jeetiin deebisaa fi karaa biraatiin dandeettiin an qabu dandeettii xiqqishoo aartii wanta walaloo kana bifa komediitti waan takka ibsu qabeenya fi ittiin beeksisu rakkoolee jirtu ittiin ibsu waan sila aartiin ibsamuu qaba ittiin ibsuuf nan fayyadama ammoo bal'isee akka hawaasa dhaloota dhufuuf hafutti yoo rabbi jee amma karoora akkasiillee hin qabanne yoo rabbi jee ammoo bifa kitaabaatti yoo rabbi na laaffise nan deebisa. Ammaaf haruma danda'ame kanaan qabeenya fi beeksisu rakkataa ofii mul'isu eenyu akka gargaaramuu qabuu fi eenyu akka miidhaa keessa jiru hawaasa kana mul'isne akka namni gargaaramu godhu karaa kanaan waadaa waliin angolo guddoon ammaas miidiyaa kana irratti waan hawaasaafuu hawaasaa cabsaa waan gosa bu'ee ganda bu'ee nama addaan qoodaan fayyadamu hin maxxansu miidiyaa xiqquma tokko harka qabaattee waan akkasiisa yoo maxxansite rakkoo matuma keetiifu dhaloota dhufee waan kana arguufis gaarii miti. Waan waadaa galu guddaan ta'anii fitti amanu waan safuu uummataa cabsaa walumaa galatti akkaan hin maxxansine. Ammas qabeenya keenya haa jiru beeksisuu fi namoota dadhabaa ta'aniif sagalee ta'u. Namoonni sagantaa kana hordofaa jettan viidiyoo kana agartan hundinuu nama umriidhaa miti namni gartee bilchinaaf kunis umriidhaa miti umrii lakkoofsuma nama gartee hegeree qabu dibicha qotu golabbii kan jedhanii xiqqaatu guddatu namni gartee miidiyaa hawaasa kanarratti waan gaarii hojjetu yoo gartee hordoftoota heddummeeffatee sagaleen isaa guddachuu baatte namoota gartee safuu cabsan qofaatu miidiyaa hawaasa dhuunfatee namoonni isaan jala yaa'ee gartee bada kanaaf gartee barreessa keenya waliin dhiyeesseefis waan akkasiiti nama naa ta'u waan akka mataa kiyyaatti nama naa ta'u waan gartee aartii tana warra hedduun jaaladha nama aartii saniis uummatatti bifa bareeduun fayyadamee ibsu jiru dhalootaa fi nama kana isinillee gartee hordofuu qabdanii osoo sagantaa teenya waliin galchine duratti mee akka barkoo miidiyaatti wanti nu dhaamtu guddoon maaltu jira hawaasa keenyaaf waan ragoo miidiyaatii wal qabsiisee waa'ee miidiyaa wani dhaamtu maaltu jira. Akka baarkootti wanni dhaamu tokko fa'aatii nama narra guddaati obboleessa kiyya hangafaati
nama sammuun sinarra bilchaatee jiru wanni siidhaa muddilas mara hin jiru akkaataa itti fayyadama miidiyaatis narra beeyta waan ta'eef wanni siidhaa si hubachiisu hin jiru ammoo akka hawaasatti wanni hin dhaamu miidiyaa yeroo fayyadaman warra miidiyaa fayyadamu keessa osooniif gosa bu'uu baatanii gosa asirra dhaadheessuu baatanii anamma addunyaa kanarraa wanni na jibbisiisu gosa wanni akka addunyaa kana jibbu yoo jiraate silkiin xiyya chaarjii fixuu fi gosaan jibbu nama gosa na gaafatu. Hawaasni kun gosaa fi namuu gosa ni qaba gosa san qabaateetuma anamma gaafa namni ati gosa minaan jee namni hangasta kana aarsu hin jiru matuma keetirraa amma karama akka walitti dhiyaannu yoo gosa na gaafatte yeroo san booda zalaalamitti si jibba maaliif jennaan an nama afaan oromootiin dubbadhaa oromoodha gosatiyya sitti himee wanni si fayyaddu maali yoon gosatam ta'ee na jaalattee yoon gosatam ta'ee na jibbuu deemte gaafiin kanaa bara amalli kiyya haalli kiyya akkaataan jireenya kiyyaa sii taanaan an nama cubbuu si yaadu ta'uu baannaan na hiriyoonfattee na hojii jiraachuu gosta kiyya waan si fayyadu hin qabu jechuudha. Waa'ee gosaarraa fagaatanii waan safuu hawaasaa cabsarraa fagaatanii warri miidiyaa fayyadamu osoo itti fayyadamanii dhaamsi guddaan qabu kana. Dhaamsa bareeda dhaamtee waa'ee gosaa tana namoonni bifa adda addaatiin ilaala. Wanni kun ammoo wanta biroo fakkaattii kutaa akka dhuftee dabartee wanni kanaan toluu barii ma fakkeenyaaf Oromoo jettee an Oromoo jettee hin dhaadachuu fi akka gosatee himattee hin dhaadachuun wooma akka takkaate anatti ana biratti maaliif akkasuma gaddeemti wanta ati jechuudha ilma namaa ta'uu waan tokko eenyummaadha amantii qabdu eenyummaadha sabni eenyummaadha ganditti dhalattee fi bakka itti dhalattee fi lammummaan biyya qabdu eenyummaadha ardii addunyaa keessaa tam keessa jirtu eenyummaadha. Waan akkanaa kana wal gaafatanis wal gaafatteetuma faayidaan wal gaafattuuf garuu rabbiin quraana isatti dubbatee gosa adda addaa waliin gooneef akka wal baratanii fi jedhee jira faayiduma wal baruu san qofaaf aadam kana adda baasuu qofaaf yoo gasiif fayyadaman waan hamtuu miti wal fayyaduuf illee yoo gartee fayyadaman maatii miti garuu immoo nama gartee gaafatanii haa gosa isaa jabeessanii kaan dhiibuudhaaf yookaan ammoo namummaa hojii jiru amma gartee namni Ogu jafan katu gosa wal gaafatu malee jafan katuun se'a jibaan raabsuuf gosa wal gaafatanii se'a maybe amma namni gartee viidiyoo xiyyaaba kan arkeeru mucaan kun gosa ta'uu danda'u adam gartee bilaa ittiin dhiyeessine hajuu sin dhabamu eenyu beeka gosa biraa meeqasoo jiru dhiisee kan kasaanii kan dhiyeesse fayyachuu malanii waan ilmi namaa waan hin jenne hin qabu namni waan hin balleessines hin qabu waan hin jennes hin qabu ilma namaa waan inni jiru itti dhiifteetuma gartee waan silaati jechuu qabdu yoo jette malee akkasii turtii nuti taasiftee maal keenya hedduu galatoomii mi'a jiruu maqaa gaa warra jijjiirtee mi'a jiruu gootee jiruu rabbiin waamee yeessu turtii taasifneef hedduu galatoomii asumaaniin nageessi dhaammaddaa fuuldura immoo waan gartee bareedaa tokkoon kitaabaas ta'ee cimtee bilchaattee waan qabatamaa manni kun gartee sirraa eeguun akka gabbaatu abdiin qaba nagaa ittiin siin jaa. Okay, atis keessummaa kabajaa gootee asirratti afeeroo keetiif hedduu galatoomi. Barkoo miidiyaa asumaanuu hordoftoonni barkoo miidiyaadhaa subscribe godhaa share godhaa akkaataa sila miidiyaa irraa barbaachisu hunda view isaa ilaaluudhaan jajjabeessaadha. Miidiyaan uummataa tokko gaafa guddate hawaasuma sun fayyada. Yoo abbaan irratti hojjetu sun nama hawaasaaf bu'aa qabu taate hawaasuma sun fayyada. Miidiyaa kana akka jajjabeessitan asumaanuu dhaamsa isinii dhaamuu barbaada. Waan keessummaa kabajaa gootee naaf eerteef atilleen hedduu ulfaadhu isin jaa galatoomii. Hedduu galatoomii hojjetu daawwattoota keenyaa sagantaan irraa qabannee isin dhiyaannee keessummaa keenyaa wajjin asii goolabamtii nagaa isin jenna hedduu galatoomaa.